Nafuudhi yookiin immoo hojiirraan si ariisisa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota gonkumayyuu hin baranne. Haa ta'uutii garuu lakkoofsa hir'isuu, dabaluu, qubee afaan Oromoo barreessuu warri baratan na barsiisanii hanga tokko nan dubbifadha. Abbaa kiyya kanan bare umriin koo waggaa 35 yeroo guutu waggaa 4 dura. Haati koo akkuma anaan deesseen anaan fudhattee abbaa koorraa gargar baatee umriin koo waggaa 9 yeroo guutu barnootas harmeen kiyya na barsiisuu waan diddeef sanarratti immoo abbaan ormaa isheen itti heerumte ijoollummaa kootti akka malee waan na reebuuf jalaa badeen hiriyoota koo waliin daandeera buluu jalqabe. Jireenya kana waggaa 5 dabarse. Akka nama salphaatti dubbadhu miti. Otoo nyaatiin otoo hin dhugiin guyyaa 2 guyyaa 3 ol yeroon dabarsuun qaba. Booddee lubbuun xannee yeroo natti taatu kiisii namaa keessa galeen saantima hateen lubbuu koo oolchadha. Bifa kanaan umriin koo waggaa 14 yeroo guutu ijoollee godaansaan gara Saawud Arabiyaa deeman argeen waraqaa eenyummaa akkuma fedhetti kadhadheen gandaa baafadheen imala koo gara Jibuutiitti taasise. Maatii warra dallaalaa dooniidhaan Jibuutirraa gara Yemen nama geessan baatii 2 ergan tajaajilee booda gara Yemen na ceesisanii Yemen irraas yeroo muraasa booda Saawud Arabiyaa seeneen jiraachuu jalqabe. Hanga tokkos hojii gaggaarii hojjechuun eegale. Haa ta'uutii garuu maallaqni na harkatti walitti hin qabamu. Mindaa qabadhee dhufee jennaan giphii koo keessaa akkamittiin isheen utaalte akka baatu anumaaf gaaffiidha. Kanas sanas nyaadhaa dhugaa yoon jedhe malee qalbiin kiyya gadi nan teessoo. Bifa kanaan waggaa 10 hojjedhe. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni koo nagahee jedhaniillee gara biyyaatti yeroo galan ani garuu homaa tokko kana walitti qabadheeru hin qabu. Eeyyamas waan hin qabneef waggaa kana hundaa sodaa cimaan hin jiraadha. Gaafa dubbiin shoorxaa jabaattu gara baadiyyaatti godaaneen hojii garaa hojjechaa oola. Gaafa dubbiin laaffattu gara magaalaatti dhufa. Bifa kanaan ergan turee booda waggaa 10 yeroon xumuru mucayyoon biyya kiyyaa dhufte tokko hanga yoomiitti bakkee keessa akka nanannaa ooltaa kottu bultii ijaarrannee waliin jiraannaa jettee na gaafatti. Yeroo kanatti anis kabaja kanaaf nangaas jedheen yaadee waan hin beekneef anoo nama akkanaadhaa guddisa gaarii hin qabu jireenya kee immoo hin balleessuuyi jedhee yeroon gaafadhuuni akka ani jedhetti jiraadhu malee rabbi jennaan hundumtuun sirraa jettee naaf deebiste. Mucayyoon akkam baay'ee bareedduudha. Anaan miti dhiirota hedduutiin baay'ee filatamti. Erga dhuftee reefu waggaa 2 xumurti. Maallaqas of harkaa ni qabdi. Eega kanaa anis tole jedheen ishii waliin jiraachuuf eeyyamamaa ta'us haa ta'uutii garuu jaarsa gara mana warra ishee dhaqee anaaf akka abbaatti ta'ee naaf gaafatuun dhabe. Booddee irratti maatimti ishee ulaagaa guutuuf nama 3 naaf qopheessanii ni kaanuuf taasisanii mana tokko gallee waliin jiraachuu eegalle. Wal fuunee waggaa 1 yeroo xumurrus daa'ima tokko naaf godhatte. Anis haga tokko jabaadhee hojjedhee maallaqan hojjedhu fideen isheetti kennuu eegale. Jireenyi harkaa gara afaanii nutti taatus gaaf tokko hin nuuf darba jedheen jabaadhee hojjechuu itti fufeen. Haa ta'uutii garuu ani biyya Saawud Arabiyaa dhufeen waggaa 15 yeroon fixu fuudheen waggaa 4 booda poolisiin maatii maannu qabee daa'ima keenya waliin gara mana hidhaatti darbatamnee booddee irratti immoo gara biyyaatti deebine. Sanaan booddee gara biyya ambaatti deebinee imaluu hin yaanne. Haallis xiqqoo ulfaatee ture. Kanaan anis ogummaa garaa waan hin qabuuf hojjedhee jiraachuun qaba jedheen hojii garaa irratti bobba'uun eegale. Yeroon biyya Saawudii ture konkolaataa garaa suphuu waggoota muraasaaf hojjedhee waanan tureef waraqaa subatee kan kutaa 8ffaa baafadheen eeyyama konkolaachisummaa baafachuun dorgomeen dhaabbata mootummaa keessatti qacarameen baatiidhaan mindaa argadheen hojjechuun eegale.
Yeroo kanarraa eegaleeti jireenyi koo jeeqamuu kan eegale. Dhaabbata mootummaa ani hojjedhu keessa obboleessi ishee itti gaafatamaa keenya kan ta'e hojii seekreetarii yookiin immoo barreessuudhaan kan galte gara ani deemetti hojii dhiistee konkolaataadhaan gara barbaaddee na waliin deemuu eegalte. Obboleessa ishee eeyyamsiisuun bakka kana gahuun fedhe jettee konkolaataa akkan fuudhee deemuu fi na gaafatti. Anis mindaa kiyya malee maal na dhibe jedheen gara isheen eeyyamsiifattee konkolaataa fuutee deemtutti konkolaachisaa fuudhee deemuu eegale. Kanaan otoo jirru guyyaa tokko gara baadiyyaa ta'etti ishee fudheen akkan deemu na gaafatte. Baadiyyaa sana firoottan isheetu jira. Deemtee dubbistee yeroo deebi'uuf jennu daandii irratti konkolaataan nuuf dalaguu dide. Meeshaan jijjiiramu waan barbaachisuuf dirqama magaala gahanii deebi'uu barbaachisa. Magaala gahanii deebi'uuf immoo yoo xiqqaate sa'aatii 4 fedha. Konkolaataa qofaatti dhiisanii magaala gahanii deebi'uun yeroo sanatti baay'ee ulfaataadha. Ni galgalaa'a. Konkolaataan yoo waa tokko ta'e anatu itti gaafatama. Sanuu meeshaa bituuf biiroo keessa piroosesii qaba. Filannoon ani qabu konkolaataa sana eeguun achuma keessa buluudha. Guyyaa kana mucayyoon kun anatu si fide waan ta'eef walumaan konkolaataa kana keessa bullanaan jette. Tole jennee waliin bulle. Haa ta'uutii garuu halkan qixxee wal qunnamtii saalaa waliin raawwanne. Akkan baay'ee itti toles mucayyoon kun guyyaama kana natti himte. Durii si'a kanammoo afuura na dhawwattee anis araada natti ta'ee bakka isheen barbaaddetti sa'aatii isheen barbaadde deemeen waliin raawwachuu itti fufe. Booddee irratti ni ulfoofte. Haadha manaa kee hiikiitii na waliin jiraadhu naan jette. Lakkii hin ta'uu haati manaan kiyya rakkoo hedduu na waliin argiteetti jedhee yeroon deebisuu fi yoos immoo lamuu lammata ana biran gahiinii hojii kanarraallee akka ari'amtu nan si taasisaa jettee yeroo natti dhaadattu otoon jaallatiin haadha manaa koo dhiiseen mucayyoo kana waliin bahuu waliin jiraachuun eegale. Haati manaan kiyya aariidhaan baruma sana keessa dhiira gara biraatti heerumtee lakkuu deessee fi anaa fi mucayyoon kun mana tokko keessa waliin jiraachuu yeroo jalqabnu obboleessi ishee itti gaafatamaa keenya kan ta'e akkam kabajanaaf dhabdee obboleettii koo fuutanaan jedhee aangoo isaa fayyadamuun anaanis ishees hojiirraa ari'e. Yeroo kana turegaa anis rakkoo jajjabaa ishee waliin dabarsuu kan hin eegale. Hojii dhabeen baatii 4 yeroon fixu haati manaan koo lammataa kun narraa deeminaan jette. Anis eessattiin deemaa jedhee yeroon gaafadhu gara barbaaddetti deemuu dandeessaa. Anis daa'ima warra kootti kenneen hojiin argadde barbaaddadheen hojjedhaa. Kanaan booddee bultiin keenyi garuu ni dhaabbataa jettee naaf deebiste. Aariidhaan lubbuu keessaa baaseen oolee poolisiin na qabee mana hidhaa baatii 2 na hiisise. Yeroon hiikamee ba'u hoteela keessa hojii sagaagalummaa hojjechaa jirti. Yaa Rabbii kanarraa na oolchi harka koo kanatti dabarsitee nan kenniin jedheen gara magaalaa Finfinnee dhufeen hojii konkolaachisummaa gara biraa dorgomeen hojjechuu eegale. Hojiin kunis gaarii naaf ta'e. Haati manaan koo kan lammataa kun hojii kana dhiiseen si bira dhufaa dhiifama naaf godhiitii waliin jiraannaa jettee na gaafachaa jirti. Haa ta'uutii garuu an gaafan dhabe hinna jibbitaa gaafan waa argadhu immoo hinna jaallattaa. Haadha manaa koorraa sababa hojii kootti adda na baastee sitti deebi'uu jechuun si'ool fedhii ofiitiin tikkeettii kutatanii guggubachuuf seenuudhaa afaan keenarraa qabi jedheen bilbila irratti cufe. Haa ta'uutii garuu daa'imni ani ishee waliin hin godhadhe halkan abjuudhaan dhuftee hinna jeeqxi. Akka ati guddatteetti guddachuun barbaadu abbaa koo ofitti fudhuutii na guddisinaan jetti. Halkan hirriba gaarii yeroo rafe hundatti daa'imni koo dhuftee na kaasti. Haati ishee nama gaarii miti. Haadha ishee malee immoo daa'ima kana ofitti fudheen guddisuun baay'ee natti ulfaata. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan magaalaa Finfinnee irraati. Ulfaadhaa nagaatti galatooma.